Kana booda laakiin ganaa kana booda waa'ee dhalaa askeetti uuma dhala jaamuu gurra dhaga'uun baruu illee jiraami. Duuba anaa tolfate. Laakiin wallaahi billaa waan an lubbuu deebi'ee dhiitee si deebi'ee Tanaafin siin Meeqam jeetiin itti hima yaa rabbii fiyyee. Ilmoo garaan kiyya kun baatii torba jira azumaan dho'isu. Azumaan dho'isu baatii torba ga'ee jira. Meeqamiin ta'a meeqam jeetiin itti hima yaa buun. Meeqam jeetiin nan dhiisu ammaan tanaa. Meeqam jeetiin itti hima. Meeqaatumaan jeetti himu kana yaa rabbii kiyya mala naa dha'i. Waan hin jeetti himu waan qabu. Dadhabiiti jedhan. Baatii torbaatii amma akkanatti huna walirra dhaltee mucaa kana malee waan takka quban qabu jaa. Nan dhiisu amma najjeesa. Meeqam jeetiin itti hima yaa buun. Ammas yoo dhufe mana kana akkanatti maal godhu jirta jaa mana kana keessa. Meeqeetiin mana kana tolcha. Wallahi dalagaa mana namaatis daddabeetiin jira. Mataa kiyyaas daddabeetiin jira. Ani mana kanaas dhalaguus daddabeetiin jira. Ani gisee dhufe haa akka fedhe ta'uu ittiin hima wallahi maaliin jaaree akkam jeetiin itti hima haa akka fedhe na godhu ittumaan hima. Amma garaa kiyya kana laal ittuma dhiisumee rabbii jira. Rabbummaan gartee kana guduunfummaan firduma haa godhu isaan na guduunfee midhaan kana. Ammas yoonni hin baasa jee haraame rabbiin naman dhiisu. Ati baaftee naan jaaniiti naminis na jedhamee akkuma ta'ee maan ta'a. Akkuma fedhennummaa naana godhu. Jaartii digatanillee waan taateef waan beeku giseen alaa deemaa dhufe sakkalma mana kana keessatti fi naasootti. Waasa durii mallee ishee jijjiiramee jira. Akkama caccabee takka fittee akkama fi naasootti dhiiroo kan godheetii yaadii ishee kana bara. Mana keessatti giseen deemaatti dhufu. Kana kaameraa kana waareetiin kaafamee ammaan kana yaaduma ishee kana bara malee waan ta'an kanatti. Wayaa'oo ajaa'ibaatiin halkanii jaartii biqiltoonni illaan wanni isin kana waan kana dho'isu jirtu tanuma kun magaree miti yaa'oo teekinooloojiin guddatti yeroo ammaan tanaati. Dhugumaan telefoona kanaas harkattee yaa'oo agaree mi'aatii isin illaan kanaaf akkasuma mana keessaa isin akkasitti fi naasoo jirti gadi yoo kana hunda walleenuu biraan kenna irratti dalagu jirti kennuun beeyni jetteefi. Nettanii baafadhaa akka biraan kenna irratti dalagu jiraachuuf dhugaa uuma jira haasoo fi naasoon isii kun nettanii baafadhaa yaafachuu ishee. Akka aadaa kanatti amma karaan kutumee yaafachuu isii kana akkuma biraan kenna irratti dalagu jirtu fi waan dhugaa irratti dalagu jirtu isii sana yaameetumaan ittaan baafadhee yaada sii baree achi booda immoo wanni kun dhugaa taate taanaan takkanumaa jira takkaasumaa jira takkaanuma kana gallakkisee bitiin isii fi immoo tanaa godhumaan dhiisee biraa deemaan dhugaa taanaan karaa gabaafa wanni biraa takka hin jirtu wanni qabanii qaqqaban. Nama dubbisise ilmoosi silaa waa qabaannee gurbaan kun akkasin nafa dhaamee silaa wayna jibbaa ilmoo tanaa silaa kudhanuu dhaltee jaamiiree duraanuu. Ammaan tana waaree baatatu kana jibbisisaa yaa rabbi abbaan markana riskii itti kanniiti ilmoo tanaa fi aannas jaalala keenya duraanis rabbi nu haa deebisu haalilummaan jaalatan nu haa deebisu malee gurbaan funyaan inni natti dhiiroo narra beekamu akkamime akka durii miti akka durii waan allaalu ergaas na guddisee jira dhiiroo narra beekee garaan keessatti waan mul'atu haa garaan kun dhiiroo narra beekee moo maaliif akkasuma erga aboo beekuun dhabu dhiiroo akkamiin beekee. Yoo beekees rabbii jira haa mee gartee tanuma duraanis sayyaadaddoon jaangaa takka dura walitti dhufnee san sayyaadaddoon jaan sagaafa san silaan ala bulee oomee magaalaan guyyaaf san xayyaar taateetii dalagaa fiigaa dhufe anumaatu tokkoneef godhe mee silaan calchee mana rabaa san taa'ee tana cufoo inni kaaya naan beeku huna yuuti fayyaadee namni ittiin fayyaadee naan qabne ittiin jiraati guuza fayyaadee hin qabne ittiin jira dila kana baate torba guutuu dararamee mana arabaa dhiibu jira yaa rabbummaan naa gargaara. Rabu maju. Ana damar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ya? Naya. Kan. Kaya. Ya. Naya. Kan. Ni kita. Maali kan larseen itti akka waan dubbifne ne joitan jette maal taatee Maaliin ta'e nama maal ta'een si fakkaaddan?
Maal duraaniitii maqaa inni shurrukkootaa maal Hanya aja, ini kita kata kau jadi tamah unatnya. maal dabarfana jirta Dabarfan nam nak godej. maal ree wanni kanatti bee Beo. mitu shurrukkaalee nga wanii mushuttuun yaadatin maal wanni kanatti Altaji jadi. ammoo rabbiin tadurii barattee Lah kan taduri walat tu. leesha kan hanga tareetu maal yoo dabarfannaan ta'in maal ree wanni sabani Dabarfan aku bakal jadi. Tersidu bani tadi. Bilang tanya leesha kan hanga takabyaa qabda mootu maal Lah kabiran kamu kajar sih ya tuh mah. terus anak tahanan tu bakal laarseen itti kajaatiin nama nama sumattu nanti wanni maal rakkoon ta'e Hai, akka migaki tenawe nunggu tentu bakal tak kena jadi tahan tu dikin tadi. Hempi aku dabarfana ni. jirta dabarfana itti julaan gatti jaarsa Fayyaan qabu. kabiraa harkattee nama maal ree kanatti si gaafadhee miree Fayyang kabunsa. Nadu fayyaan kuban. nama shurrukkaa maal ilmaan jettu bar fayyaa gadi jirtu dabarfannaa laate malee takka Dabarfan nama tasi dalu ni feta. dabarfannaa maal naa jettise Lah si dalu. shurrukkaa tiraan barbaree barbaayee dabarfannaa sitti bakkitti Tuba dabarfan jadi ambil kayo ilmu feta si bin dalah kalau mau. laa ilmoo waa ilmoo sitti haasoftu hin jiru Tuba ada ni aso jadi tuba dabarfan nada na yani yo tenet tinggalin mana kanan nak gode. Mau isain fita mal bukan lagi tim tade. gurma hin gabaa wachuu baattu Lah gara mani fin kaba mani gara kaba gara. ee waa'ee tanaa baran laakiin hin dhaga'u fin jaa ammoo waan jecha itti shurrukkootu maal laangetti irraa hin kaara laangetti maal akka dabarfannaa jirtu ni shurrukkaawu maal maal namni namaan jaa dhalaan nama jetti mire Lah normal aku behar kalau ziyate me shitto fi cinca shitto faca fadde Dhugaa jirtu naan hin dandeessin Lah mal tu jironi takkan jirtu. wanni sitti deemtuu hin jirtu bar mataa Mal tu jira. Waan jiranatti Wanni maali? takkan jirtu. Takkan jirtu wanni takkan jirtu. Mal tu jira. na dhoositee miti ammoo guyyaan laakiin waan biraa dhagee naafisi yaagi Wan bira mal lagi san takkan lagi so mal. ee waa hunda si gaafadhe wanni kun hundi jirtu naan gattee Maal guyyaa waan turan? biraa dhageetti karaa naafati immoo wanni takka immoo waan teetirraa kayaagi siidhaameetiin jiran waan namni namaa dhaamu Itu nangis ya saniti me birra ko bare san wana ko so nangis mo saniti me. Amma kanan di so me amma kaminta rabbi. Birra rabbi nintu birra so mi wedintu. Gaafara waa hunda gaggaafadhee natti simuu didde nuugaammaan tan akka isiin ani jagareetiin jiraa miree afammaan isin irraa ba'uu jirtu kanaas na sodaattii tanaaf natti himuu diddee fakkaatti ammoo waan kana laakiin karaa nagayaatiin gaafadhee natti himuu diddeemi sossobeetiin keessaa baasa ammoo wanni kun dhugaa taanaan jaarsa anaa miti isiin qabdu kabiraa alaa qabdi fakkaatti ammoo guyyisan isii dhumatte isii jeeseetuma biraa deemuu malee waan amma isiin silaa as gahetti argu jiru kana dhaga'ullee hin fadhu ammoo isiirraa dhaga'u obsa cabseetumaan ammoo isiirraa baafadhee isii dhaggeeffadhee haasoo isii natti himtu irraa dhaabbadhee ammoo waan hin godhuu qabe karadhee natti himuu deemi gaafadhee isii amma laakiin sossobeetiin sobaan keessaa baasee ammoo wanni kun dhugaa taanaan aniin kun ilmoon yoo xiyyeetaati wanni na dhoositu yeroon karaa nagayaatiin itti himuu san diddeemi natti himuu diddeemi wanni takkan jirtu ammoo wanni nas keessatti argu jiru kun dhugaa taanaan waan inni nu godhu ni hin beekaan horguusan nyaata itti hin dhufamu. Dengar. Mana dia kan ulale ka peranjung ni cipta. Ulala. Ya ulale mana ulale peranjung tu mana ulale berani tibar. Ah, jadi ulaha. Mana mana tu. Lah, mau makan apa aku ni? Mana kan tu? Ini kita mana. Mana kan tu lah. Jadi ni hari ni gerger hot tu, आज तो जिगर फोटो ada mal dia. Jadi Mana diz ya akhi? Ni rafa diz. आज तो जिगर फोटो. Ma yet. Mana ada budi. Mana kan tu? Mana rafa tilan? Soalnya marah aku be. Soalnya marah aku kalau yang tak. Nah, sini ni tim mana dulu sini. Nah, ni aku be si menjuru mina kana. Nah, terus kan utang ulale banyak ditinggi tu. Ya, ini kau dah beran mina kana ni mina. Mana tu sih kau? Lah, soalnya marah aku be mana rafa tu si metin tidak terban tu be. Ha? Tani malah mana? So fast करे मैं जिगर फोटो में मान ताकि मेरे को याद आ गया कि यार Mana kan tu lah. nanti mana Mana kan tu? Mana kan tu? nanti mana dosi ni tu puri nanti mana ni berapa mar ke gitu Aye. nanti mana tak kerja mana sekarang jira war mana mal tahu mal dah je mal tahu per duri ni jira mah cerita
Akkam ta'eetiin Tattanii takka jijjiirame? inni eegaltee Akkam ta'eetiin jijjiirame? gammachuun akka guutaan gisee na Laa. dhaabbatee hin jiru waan taatanatti himan dho'isin akkanaatti Laanni daati itti dubbii guddisini naan jaal. maali hoo Laa jaarsa kee kana ni dabdatti dubbatini naan jan caljii. maali sababni Ani hin beeku akkanuma naan jan lubbuun akkanuma naan jette mana amaanis akkasuma naan jaal. Akkuma gabbee ijoo gisee cufatti dubbachaa oolte akkuma gabbeetti hafaa ittiin dubbatanii akkanuma caljii. Ni deema jal. maaltu nama fa'a Gisee sagaleen teetunis isaa badaba dheertuudha. Sagalee teetana xiqqeessii jayyoon kaan qamisuma cugubbasiifanii see kutaa janii saniifin badalaatii deemtu jeetiin firraa sagalee. Fattaanaan qabee firraa jalja kana maan si wajjin dubbachuu numa fa'a. laan sodaatii natti himaan jira waan takka sibiraan jira waraniin kun jijjiiramna kama duraanii sanii Waan tokko waan takka sodaatiin akkanaatti natti himaddu maali waan takka waan taane laan natti hin kaatu gaa. ittiin koo maali musikaan Natti hin dubbattu. Luguma natti meera koo qabdu maali naloo isaan gamu duraatu maali wanti naloo jitu natti himaddu Walaa nakkaata jeetuma bar. naa sittiin ga'u natti Amma ati natti hin kaatu. sittiin ga'u natti Bar naan akkaataa akhiin muuzitti. akkamitti si kaa barate haadha mana kiyyaati maaliif si kaanatti hima Laal mucaan lafaa qabnu kunis mucaadhaa miree. Musee faadhatee garaan kunis baatii torbaa miree miciyyoodha naan caa. Hai maaliin dhaga'u jira maaliin dhaga'u jira maal asitti Sittiin kaawunaan jechuutti jirtu. maaliin dhaga'u jiran Hayi mucaadha kun miciyyoon dhalaansi. maali dhalaa maal akkama haasoftamu manaa mati jirtu mataa jedhu Nama matichi himinaan hin jenne. Sittiin koo himinaan hin jenne. Awwaan ilmoodhaa duraanii sigira qaalleetiin jira ilmoon as kee wutti ganaa kana booda dhaluu hin barbaadu Duuba rabbiin fidee bara haqa mallee dhaqeetiin miciyyoodha jaanii yoo rabbiin miti waan feetee yoo taate ni beeta ija namaa keessa ni beetaami akkam beeti sitti himee jira amma dura kana booda laakiin ganaa kana booda waa'ee dhalaa as keetti uuma dhala jaamuu buna dhaga'uun faruu illee jiraami duuba anaa tolfate. laakiin wallaahi billaa waan an lubbuu deera Tanaafin siinjaa tanaafin himu jee bardeemee firaadhaadha jeetiin firaatti dhiise tanaafin himu akkamitti himtaa waan akkanaatan ayitti wayi min jenneeti. akki biraa tokko jiru wallaahi waan akkana dhiisee si garaa darbe malee akkana tamam Sama ni gede gini ada tinggi jaga kawan. Awak operator ini ni kena bodas. Malah yo me mati sana kena. Operator ini kena rabat aja tu, operator ini. Coba kita kan bosan ni usin kadu malah. Oh jangan cuma kita kena bodas bila kena rabat. Malah kita akan nama gabsite. Mana cinta ada ni beda. Mana cinta mana ni beda. Operator ini ada sini. Mati sana kena kan. Ati kena boleh jadi bila rabat terus sudah. Mati sana kena mana? Serum kau baga. Udah ni ni. Operator ini mana cinta ni kau jarang mera rabat. Itu tak perlu. Ini tu bawa tekan jadi. Jadi di bawa tekan. Isin tu jadi. Oh ini tu tengok sini mulai. Oh itu juga jadi mira kena. Mana cinta ada ni beda. Mana awal cinta tu. San awal cinta tu si biar akan mira rabat. San akan tiga orang jadi mana. Tapi mau butuh kerja nak berdua jadi. Mira orang dah. Kemudian di zaman ni selama tinggal cerita ni juga lah. Jarang kan boleh. Mau jarang tengok. Jarang kan boleh. Jarang kan boleh butuh kerja. Jadi kita boleh operator je lah tu bukan dia operator. Mana sih tadi ni beta? Aku operator, apa sih tidak? Aku operator ni. Aku operator je. Nampak kerana apa teman saya mata saya. Jadi sih bila orang apa? Esi lagi nama le tidak dia bisa. Saya tu, saya goci sih gua tu kanjur. Erja cungkap tu. Goci akad tiga muka. Akad tiga apa je mana? Akad tiga apa tayar tu. Ayah ragam tu. Oh, isi boleh mana jarang. Isi ayah ragam tu. Isi ayah ragam tu. Jarang buat. Jarang mana betul? Ada tu tim tu. Ada dia berarti ada cuma betul. Gigi di mana? Isi baru mau orang isi mau wallahi beda lagi kerja bahasa berarti emang, tamam. Kalau mau kau teori tu mana sih? Wah, ni cinta dia biar ini. Ini tu mana? Alamar. Awak kerja apa tu nampak? Awak tim dia bisa kalas kerja bahasa jadi nu berapa tu je lah. Animalin berapa berarti jadi nak kena betul bahasa yang mana tahu dia. Ejinu aku ni jinu berarti ni untuk betul. Kami sesuatu. Bang kun kita kelle isin tu operator je lah. Angkam tak kelle ya, angkam tak kelle saya. Ini kena dapat detail berarti. Kelle nomor isim nomor tu kena detail berarti mana. Ada dubin tu nak kerja banyak je tu. Mata ya, ini kena boleh berarti mana. Yo huwa feza terle kena boleh berarti mana rakko jala. Umman nama tiap mati. Cukup anile saya bagi kita kutu berarti ini mana tu ni sebenarnya. Akad dubin format terkait boleh ni. Sebenarnya aku itu ni lah. Rewon tu ni si detail detail berarti ni. Oke nih jadi video kan ada buat ini video مو ما تبصر ما فدي ثمانية فدي نبر باتو مي ما نتفي نامي
خلاص دفيت انجرا بيبي دفيت انجرا بكلم بتري بكتب تيسو دفاع Akkasiin jedhi mana ibsaa tokkoon jira dafi jaartiin akkuma walitti loonii jaartii gaggabdee jaartiin akkuma iddoo jirtii kan gaggabdee jirtii wattu dafimee wamaa tana fidee nu barraamee deemu wattu akka mana jirtii. ayyee wala ibsaa ngi difeetin jira mucaa sana nama saallee nama jaartii qullee mijaartii saallee jaalata dhiiroo maal ta'e dhiiroo kalaas difeetin jira ibsaa ayyee kalaas difeetin jira waan hundaafu nufi kalaas ayyee Awwa seen ifaa nyuulaan bina dabar. ayyee ibsaa ayyee ibsaa Akka gayaan Nage wallahi jira wallahi. simaat maatii nanga dhisa Boo dubbii hantu tokko naga baatee Usmaan karaa deemuu ta'enis waan akkama naga battee kan naga battee ibsaan waan nama akkasii jijjiiruu hin seene ibsaan harkaan akka mana jijjiiree jaartii lafa dhee isaan miidhagaa lafa jirtu seene wala. sababni si Sababa takka naa himne anaa wajjin baay'ee godheetii akka malee mana keessattuu naaf inni wal deddeeffannee wal daddarbinee hiriyaa farraa naqee mana isaa kanaan wal dabbaasu. Wali kanaatu na dhibee si'anii bara. ibsaa nama kanaan seene kaasuu inni wali dubbii ngida beellee itti dubbata yoomuu akka suusaati michoon baay'isee nyaa yoo akka geessinee isallee walitti araarsina takkanaa dhiisin karaa ibsaa ni yaabna kan ibsaa inni waan hundaafuu walitti araarsina michoos fuulli akka geessina takkanaa kan ibsaa nyaa. Takkasiitii bara dubbisaa akka mana dhibeen dabale wallaahi. Abduun kun faayidaa waluma dabalatti namni waan hin taane takka irraa dhorka inni si yoo dubbii nu dhagee yookaan immoo saayimummaa isaa dhaane yookaan obboleettii kuma obboleettii laan qobala jaartiin jechuun akka haadha akka waa hedduu laalu qaba kaaboo waamee ga'uu isaati. Beekamu qommiidhuun qabu matuma isaatiin gorsu qabu mana jechuudha akka mijaatamu. Walummaan nuti irraa uumamnee maal dhalaa kana bakka Kan haadha keenya waamee qaban taateef fuulleen qabu itti gorsina. jaartii yoo ijaaramee qabdaa naan jiru ijaaramee qabdaa ijaaramee qabu kanaan wallaani amma satiyyaaletti dhiisi. Sanaa si gaafata sa'illee akka manguddummaa gaafannaa amma hojuma kanaa walitti araarsine wanni caalu isaan lama walitti fayyisuudha. Siis mana hakimaa geessine akkasuma karaa ibsaa kan jedha. Yaa galatoom yaa naamuu fi waa hundaafuu waraasi ibsaa dhufu isarratti wal ibsaa dhufu. Hayyee jaanaa jettee ibsaa jaanaa dhufu galatoom yaa. Hayyee ibsaa kan jedha. Ibsaan dafii kottu mana heettee si eegu jira. Dafii kottu dhiyoo sanni qo'itti jaanatis maa deessi kuttee oo dafii kottu mee dafii. Hayyee faami. Ayet. Ella ye dhufe ye. Ella man dhufa chunni ga ye. Ella ye man dhufa. Burmiyaan kana isin nyaattu tokko seenneedha. Garuu kun sirriin. Akka nama takkaatti fakkeenya ilmoo rabbiin jiraachisa. Rabbiitu jiraachisa malee. Haadha abbaan inni dararuu jira. Dibira teenyee isaan ol dhalanii dararuu jira. Irraa jiraachaa hin jirru. Akkasumas ilmoo rabbii sooruu danda'a. Riskii fakkeenyaaf warra namtoon ilmoo dhalatte illee ilmoo riskii ishee hamtuu danda'a.